Ijoolleen takkammoo hin jirtanii dhiifama naaf godhaa ijoollee hundaa miti ijoolleen akka tisiisaas jala deemtanii nama arrabsitanii jechuudha. Mana namaa jala deemtanii nama arrabsina ajandaa umtanii waan argitan hin qaaqina namaan jettu ajandaa fedhe qaaqee namni ajandaa fedhe baafate yoorraa guddate yoorraa dalagate namni isin naqu hin jiru. Maaliif ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koo akkam jirtan nagaa keessanii ijoollee Oromoo qaqqaalee bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu biyya alaas biyya keessas warreen jirtan ijoollee Oromoo kiyya ani nagaa kiyya galanni rabbitti haa tolu rabbiin biyya keenyallee nagaa nuuf haa godhu maatii keenyallee nagaa nuuf haa godhu jecha waan isiniif qabadhee dhufee waanuma irraa barannaa yookiin immoo waan namarraa baranne jechuudha. Waa'uma hajjii fi imaan kana jechuudha. Asirratti hajjiini karaa qajeelaarra jira jechuudha obboleessi kiyya hajjiini. Ma beekamu haati manaasaa caaltuu namni wallaaltan jirtu jedhee yaadu nama isaaf kabajaa qabdu nama isaaf ulfina guddaa qabdudha. Asa lammataa kun immoo agam ishiin isa qeeqxu agam ishiin isa gaccabsitullee isinillee argaa jirtanii. Kuni maali yoo jettan cubbuun dur dalaganii tulluu naannoftee nama dhuftii jedhu oguu warroonni keenya jedhanii. Cubbuun ammaan kan ammoo kan dalagamaa jiru barcuma nu irra teenyullee hin geettu jechuudha. Maaliif jechuu barbaade seetanii waan inni gochaan inni caaltuu godhee dhiibbaan inni caaltuu irratti godhee caaltuu akkamiin akka mufachiisee odoo ishiin isa horattu odoo ishii wajjiniin dadhabaa jirtu hundi keenya iyyuu quba qabna jechuudha. Yoon ammaa kun immoo natti tolte sirreessiin maaliifuu fedhii isaatii filannoo isaatii kan nama isaaf ta'u. Yeroo baay'ee namoonni beektanii nu dubartoonnis taanee dhiirtis yoo ta'e nama nu quuqame yookiin nama nu wajjin rakkate yookiin nama nu dadhabuuf bakka hin qabnu jechuudha. Nuti namni bakka qabnuuf nama gad nu cabsee nama amlee keenya gad cabsee nama maalummaa keenya gadi cuunfu jaallanna jechuudha. Akkasumas maal jechuu barbaade hajji caaltuu akkam akka godhaa turte quba ni qabda turte garuu immoo jazaa kee rabbi sii kennee jechuudha. Gaheen caaltuu nati irratti gochaa turte sillee qaqqabaa jirti jechuudha. Maaliif akkas jette yoo jette obboleessa kiyya akka irraa barattuuf malee ani gadi cabsamuu kee yookiin haati manaa kee gadi cabsuu keetiif gammachuu odoo hin ta'in gam haati manaan kee kabajaa akkasiif qabdu akka barattuufi jechuudha. Haati manaan kee kun odoo siif iddoo guddaa qabdu odoo si kabajju ofirraa dhiibdee deemi jette. Haati manaa kee kun rakkoo ishii arguu hin feetu baay'ee natti tolee jira. Maaliif yoo jette kana yaadatuun keeyyuu waa guddaadha. Wajjin nyaattanii wajjin dhugdanii hammeenya kamiinuu adda baatu hammeenya haadha manaa kee hin hawwiini baay'ee si ajaa'ibsiifadha. Kanarratti yoo dhugaayyuu taate kun bifa piraankiitiin akka gaaffiitti gaafatteen haadha manaa kee lammataa jechuudha. Obboleetti kiyya imaanii ishiinillee hin sarmine. Garuu immoo dhugaadhaan yoo caaltuu rakkattee dhugaadhaan rakkoon guddaa yoo ishee irra ga'ee dhugaadhaan mucayyoon kun waan of hin dandeenye tokko yoo jiraatellee yoo gargaarte yoo bira dhaabbatte rakkoon takka jira natti hin fakkaatu. Garuu haati manaan kee lammataa kun immoo baay'ee nama ajaa'ibdi. Maaliif yoo jette ati abbaan manaa ishii reefu dalagaallee eegaltee jirta. Birrii naa liqeessii jetteen birrii walirraa liqeeffatullee hin qabdanii haati manaaf abbaan manaa takka natti fakkaata. Matti obboleettiin kiyya imaanillee sarmaan jirtu jechuudha. Akkati haadha manaa kee gargaartu yookiin akkati haadha manaa kee bira dhaabbattu meeshaa ishii gurguriitii ergiifi jette meeshaa ishii gurguruun reefu sitti mul'ate gaaffiin kiyya maaliif yoo jette meeshaan manni guutuun waan ati sireen irra ciiftu waan hunduu wanta itti fayyadamaa jirtu meeshaa caaltuuti namni kamiyyuu hin beeka jechuudha obboleettii kiyya. Haati manaan kee caaltuunuu haqa kiyyaa meeshaa kiyya jettee sin gaafanne kaan fidda kaan baafta obboleessa kiyya hajji garuu immoo ogguun haala kee ilaalu wanti caaltuu kun si quuqaa jira natti fakkaata. Laphee kees qulqulleessee maalummaa keettis si deebisee yaani namni hin dogoggorre hin jiru garuu immoo haati manaan kee caaltuun agam akka si fayyaddus barataa jirta natti fakkaate. Maaliif yoo jettee tasgabbooftee mucayyoo qalbii qabdu mucayyoo amala gaarii qabdudha caaltuu jirtudha.
tasgabbooftuudha nama gaariidha odoo rabbi obboleettiin kiyyaallee imaan kun baay'ee dogoggorti baay'ee dogoggora guddaarra jirta jechuudha obboleettii hajjiin kunillee adda deemuu dandeessu garuu immoo waan wajjin dabarsitan wajjin nyaattan wajjin dhugdan yoo si dhaabbate yoo si gargaare kun rakkoo takkallee hin qaba jedhee hin yaadu immoo haadha manaasaa lammataati dura hajjiin kun kan mana horatee kan mana godhate haadhuma manaasaa duraa sana wajjini kanaafiyyuu ati osoo beektee osoo dubartii hayyuu taate gargaarii rakkoon takka hin jiru jechuun qabda malee akkanaan ofirraa dhiibuu hin qabdu maaliif yoo jettee waa'ee biyya warri deemee quba qabaa nullee hundi keenyayyuu biyya keenya quba dhabnee miti haalli biyyaa rakkoo guddaadha haalli biyyaa namaa hin mijatu ta'a garuu mucayyoon kun immoo dhugaanuu hin rakkanne rabbillee ishii rakkisiini namni hammeenya caaltuus fedhu hin jiru hammeenya nama kamiyyuu namni fedhu hin jiru garuu immoo waliif yaaduu wal gargaaruun waan numa jirtudha obboleettii kiyya ibseete si duuba waa hedduu dalaguu danda'a ilma dhiiraa kana namni beeku hin jiru abbaa manaa kee jechuun nama ambaati yaa walitti dabalamtan malee jechuudha ilmoo keetiifuu mormatuu hin dandeessu jechuudha sagalees walii erguu danda'u waliis barreessuu danda'u waliis bilbiluu danda'u bilbiluufis immoo barreessuufis immoo aaruu hin qabdu situu ishiirraan dhufee seene malee caaltuu miti kan sirraan dhufee seene obbolee caaltuun hammeenya hajjiif hin qabdu baay'ee isa jaallatti baay'ee isa kabajji caaltuun immoo nama kamiyyuu nama kabajjee jiraattu dhuftoota kiyyaa asumaanis immoo ani hajjii baay'ee galateeffachuu barbaada asirratti jechuudha maaliifiyyuu nin gargaaraa waan qabuun bira dhaabbata jechuunsaa an baay'ee natti tolee jechuudha namni hundi hin jaallatani nama kabajaa qabdudha innaa isinis illee immoo du'aayii godhaafi obboleeyyan kiyyaa hajjiifis illee du'aayii godhaafi in arrabsiina nama arrabsuun bareeda miti namni abaaramaa yoo ta'e isin naman arrabsiina namni nama arrabsu nama rabbiin abaareedha isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa hajjiin kunuu dogoggoreetu jira badiirra jira karaa qajeelaarraa karaa dabaatti goree jira jennee aarraa fi mitiire obboleeyyan kiyyaa dhugaa keessan nama aarsaa haallisaa hajjiin ilma dhiiraati dogoggorri kan jiru dubartootuma biradha anillee dubartiidha dubartiitti murteessitanaan jechuu dandeessu dhugaan jirtu dubartii bira rakkoo guddaatu jira jechuudha abbaa manaa kiyya kana dhiisee yoo deeme hiriittiin kiyya dhuftee yoo jala deddeemte dhiirti kun ni dogoggora garuu dubartoonni immoo hayyuu taate waan akkasiirraa of qusatu qabdi jechuudha itti kiyya immoo imaanillee rabbiin jazaa ishii ni kennaafi jechuudha maaliifuu nama tokko namoonni osoo wal beekanii walirratti akkana dalaguun namatti hin tolu doodhaaf ishiillee itti fakkaachuu danda'a waan gaarii akka waan gootetti fakkaachuu danda'a wanti taree waan darbeerraa akka seenaan laaltee barumsarraa baratuu malee waan darbe immoo homaa gochuu hin danda'an hajjii guddaa galatoomii haadha manaa kee duraatii wajjin gaariis yaraas dabarsitanii turtanii waan gaarii yoo yaaddeef rabbiin waan gaarii si kenna rabbiillee jazaa keessii kaffala akkuma raankiin jettellee karuma dhugaanillee karaa qajeelaanillee gargaarii bira dhaabbadhu yoo isheen rakkatte rakkoo haadha manaa keetii miti rakkoo nama kamittuu hin gammadiin siin jedha obboleessa kiyyaa fi kabajamtoota waankoo galatoomaa agadhumaa sagantaa kiyyaatti waan na ordoftanii fi isiniin jedha yaada keessan koomantiidhaan naaf kahaa isiniin jedha balleessaa yoo qabaadhes na of galchaa isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa galatoomaa jiraadha.